Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoota channel YouTube Abduu Jimmaa warri amantaa biraa qabdollee ashama akkam jirtu isiniin jedhaa nageenyi kan koo bakka jirtanutti hunda keessa naga'u isiniin jedheera. Akkasuma akkaataa lakkoofsa bilbilaa Gmail irraa jijjiirtan yoo dhiqqatte namni isinii banee raate lakkoofsa bilbilaa Gmail irraa jijjiiruu qabdu lakkoofsa kan keessan jala kaawwachuu qabdu isiniin jedha. Barnoota lama haalaan barbaachisaa akka ta'e akkaataa lakkoofsa bilbilaatiin paaspoortii seef itti godhattan. Egaa paaspoortii keessan seef yoo godhattan Google Chrome keessatti seef isinii ta'a. Yoo isin immoo paaspoortii tuma jijjiirrattanii akkasuma dhiiftan paaspoortiin keessan seefii hin ta'u isin jaa paaspoortiin Gmail seef hin ta'u jechuudha. Yoo isin paaspoortii keessan seef godhattan malee Google Chrome keessatti jechuudha. Yoo seef godhattanii yoo dagattanii bakka ittiin argattantu jira. Yoo isin seef hin godhatin immoo paaspoortii sun isinitti hin mul'atu isin jedha yoo isin barreeffattan malee. Agaa daawwattoota keenya kana lachee isin agarsiisa gara barnootaa osoo hin deeminiin duratti warri haaraa taatan channel YouTube gubbaarra Abduu Jimmaa jechuudhaan yookaan immoo bakka sarchi kana galtanii Abduu Jimmaa jettanii barreeffattu jechuudha. Bakka kana eega barreeffattanii profaayilii koo fidee isinii baasa. Yeroo isin bakka sarchiitti barreessitan haala kanaas ni baasa bakka profaayilii kaanii tuqxu yeroo takkaaf profaayilii korra jechuudha. Eega tuqxanii haala kanaas ni baasa viidiyoo akka jiru gubbaa keessanii viidiyoo hedduu jira keessin jira darbee waa'ee bilbila keessaniitti kan wal qabate akkasuma Google account'tiin kan wal qabate hedduu barseen jira. Barnoota kana irra garaatii keessin fayyadu irraa argachuu dandeessanii irraa baradhaa isin jedha viidiyoo kan koo like share gochuu hin dagatina viidiyoo kana egaa like tuquun irraanfatina akkasuma lakkoofsa bilbilaatii fi akkasuma paaspoortii keessan seef godhachuudhaaf gaa siitingii ni seentu isin jaa siitingii bilbila keessan ni seentu jiruuf jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa Gmail irraa jijjiiruuf gaa siitingii irra eega seentanii olni haxooftu gaa manager yookaan immoo Google service kajuun jira asirra. Google service ka jedha kana yeroo takka irra tuqxu ni beektu yeroo hunda isin agarsiisa. Akkasuma haala kanaas ni bana manager Google account ka jedhu irra tuqxu yeroo haala kanaas ni bane. Haala kanaan gaa eegas ni bane Gmail password itti jijjiiruu lakkoofsa Gmail lakkoofsa bilbilaa itti jijjiiruu barbaadan sana gubbaa kanarra ni gootu gubbaa kanarraa secret ka jedhu gubbaa ni kaawwattu. Haala kanaan gaa secret eega kaawwattanii karaa qollofattanii haala kanaan taachuu qabdu yeroo hunda isin agarsiisan ture yeroo hedduu jechuudha. Akkaataa itti qollofatanu yeroo hedduu agarsiisan ture. Haala kanaan gaa Gmail lakkoofsa bilbilaa irraa jijjiiruu barbaadan gubbaarra eega godhattanii haala kanaan bakka lakkoofsa bilbilaa jiru ni dhuftu ganjallaa kana recover point fi akkasuma two step verification lakkoofsaan cufachuu danda'ama. Haala kanaan lakkoofsaan akkasuma cufamee jira bilbilli gaa haala kanaan Gmail kan kamiin baname ka jiru fi Gmail kun yookaan immoo Gmail kun lakkoofsa bilbilaa kanaan baname jechuudha. Akkasuma lakkoofsa bilbilaa lama jila jira innataan lama lakkoofsa bilbilaa kana irraa jijjiiruudhaaf fakkeenyaaf kan ittiin baname akka gadaan kun recover point jechuun kun ka Gmail sun kan ittiin baname jechuudha. Yoo barbaadan irraa jijjiiruu dandeessu jechuudha. Kun immoo kala verify ittiin goonee akkasuma lakkoofsa bilbilaa kana irraa jijjiiruudhaaf gaa xiyya fi lafiitiin hin tuqaa jechuudha. Yookaan immoo lakkoofsa inni ittiin baname irraa jijjiiruudhaaf jechuudha. Recover point ka jedhu kana xiyya fi lafiitiin tuqxu lakkoofsa bilbilaa irraa jijjiiruudhaaf jechuudha. Haala kanaan gara fuulduraatti sinoo fagaa yeroo sin xiyya fi lafiitii tuqxanii haala kanaan fidee isinii baasa. Yeroo inni haala kanaan fidee isinii baase paaspoortii Gmail sanaa isin gaafata bakka kanatti jechuudha. Akkasuma gaa akkaataa paaspoortii Gmail itti jijjiiratan yeroo hedduu isin agarsiisan ture. Xiyya fi lafiitii kanatti gaa akkasuma yookaan immoo enter your passport bakka jedhu kanatti paaspoortii Gmail sanaatti naqxu isin jedha. Bakka interview paaspoortii irratti paaspoortii Gmail sanaatti naqxu jechuudha. Gmail keessan itti jijjiiratan kana jechuudha. Paaspoortii sanaatti naqxu bakka kanatti. Haala kanaan gaa paaspoortii eega itti naqxanii fixanii akkasuma next ka jennu tuqxu jechuudha. Paaspoortii akkaataa itti jijjiiratan agarsiisan ture yeroo hedduu jechuudha. Paaspoortii Gmail yoo hin beekne jechuudha. Paaspoortii Gmail keessanii beekuu qabdu jechuudha. Akkasuma akkaataa isin seef itti godhatan isin agarsiisa. Haala kanaan eega paaspoortii Gmail itti naqxanii lakkoofsa bilbilaa kana jala jira fakkeenyaaf lakkoofsi kun isin kan hin jiru yoo ta'e irraa jijjiiruu barbaadan lakkoofsa kana qalamii mallattoo qalamii ni jirti fi lafiiti kana mallattoo qalamii kaanii tuqxu jechuudha. Lakkoofsa kana irraa jijjiiruu barbaadan jechuudha. Mallattoo qalamii eega tuqxanii haala kanaan biyya ofiifis ni ka'a akkasuma isin asirra tuqxaniitumayyuu yeroo takka ni tuqxu lakkoofsa haa itti jijjiiruu barbaadan bakka nan ni naqxu jechuudha isin. Lakkoofsa itti jijjiiruu barbaadan kana bakka kana eega naqxanii next ka jettu ni jettu tuqxu wanjallaa kana jechuudha. Akkasuma lakkoofsi siin irka jiraachuu qaba koodiin irra seene yookaan immoo lakkoo abbaa bilbilli sun keessan ta'uudhaa fi koodii irra galchaa akkasuma verify isin godha jechuudha. Akkasuma koodii irra naqaa Google isin ergaa koodiin kun ergamee jira. Koodiin ergamee jira asirratti akkasuma
haala kanaan gaa koodii isin Google irratti ni ergamu message jedhani haala kanaan verify gootu koodii isaatti naqxan jechuudha akkasuma yeroo itti naqxan haala kanaan isin agarsiisa password Gmail keessanii password jedha lakkoofsa bilbilaa Gmail keessanii haala kanaan irraa jijjiirtu isin jira dudduubatti deebitu jechuudha haala salphaateen haala kanaan lakkoofsa bilbilaa irraa jijjiirtanii dudduubatti deebitanii akkasuma bakki isin password save itti gootanu bakka kanadha xiyya fiillee fiitee gatuqxanii jechuudha lakkoofsa bilbilaa fiillee fiitee gatuqxanii Google Chrome keessatti password Gmail keessanii save gootan jechuudha yoo hin beeknellee akkaataa itti jijjiiratan yeroo hedduu agarsiisera egaa jijjiiratanii kaatanii save hin ta'u password keessan sun jechuudha akka inni save ta'uudhaaf yookaan immoo akka inni Google Chrome keessatti yookaan immoo Google keessatti save godhamee lafa isin kaa'amuu fi bakka kanatti naqxanii verify gootu isin password isaa asirratti galchitu password isaa next akka jettu ni tuqxu verify yookaan immoo Google Chrome keessatti verify jedhee ta'a yookaan immoo verify Gmail password jedhee haala kanaan password keessan verify isin godhaa isin jedha daawwattoota keenya haala kanaan save gochuu qabdu haala kanaan lakkoofsa bilbilaa barbaadan password di'an save eega gootanii kaatanii Google keessan argattu isin jedha ka save gootanii kaatan kana akkasuma haala kanaan Google keessa isin baasa Chrome keessa eega seentanii tuqaa sadii gubbaa kanaan tuqxu eega tuqxanii setting ni seentu setting ada gesentani passport manage kajiun jira passport manage kajiun tuqxanii akkasuma password Gmail keessanii ka save godhatanii haala kanaan Google akkasuma yoo Facebook ta'e TikTok ta'e Google ka jiru sadii ni baasa irra tuqxanii password save gootan akka argattu isin jira haala kanaan itti fayyadamaati video ko like share gochuun irraanfatina warri haaraa taatan immoo channel gubbaarra ni jira Abduu Jimmaa jechuudhaan argattu haala kanaan maatii kootti dabalamuu irraanfatina bakka search eegaltanii Abduu Jimmaa yoo jettan YouTube kun argattu kottaati maatii kootti dabalamaa video hedduu kan dalagee dabarsiisin jala kan darbe hedduu jira warri hin argatin irra galaatii irraa baradhaa isin jira bakka video jettu eega tuqxanii haala salphaateen video bilbila keessanii wal qabate ka Google account wal qabate hedduu marsiise irra galaa irraa baradhaa isin jira waan isin galuu deebi'u jiraatu komentii na barreessaa barnoonni keenya irraa sitti dhaabata waan dhaggeeffattaniif galatooma like share gochuu hin dagatina